Fuudhi jara jirtu baga jiraattan siin jedha. Ergaa kiyya kanaa kallattiidhaan baadiyyoo barbaada. Ijoolleen uummata jechuun qabaattu. Wafuuqa ati jette san hin jedhu ani hin jedhu. Ati mumkin wallaala keetirraa distitti marqitee lixii nyaachisuun hin mala. Akkasii miti. Aadaan Arsii marqa yoo marqi ulaagaalee hedduu qaba. Marqa nama beekutu marqa. Marqa ta'eef hin marqitu. Marqa jetteef Shuroo jedhanii bishaanii fi wanni wal oofanii distitti garagalchanii yoo san daqiiqaa lama keessaa gadi baasanii lixii dhugan sanii miti. Dhaggeeffadhu. Marqi Arsii duraan dursitee marqa marquuf akkaataa midhaan itti qopheessitutu jira. Marqa marquuf midhaan marqaa qopheessuuf ati biyya keessatti beektee midhaan marqaa qopheeffattee hin beektu hansara. Midhaan marqaa lixii walii oofaniitii miti kan nyaachisan dhiira. Lixii walii oofaniitii miti kan nyaachisan marqa jedhanii. Marqa distii biyya Arabaa keessatti beerri laayixeetiin dhiira garaa irraa kuttu kana si fakkaate. Marqii waa hedduu qaba. Midhaan isaatu akkaataa itti qopheessantu qaba. Akka itti qopheessantu jira. Midhaan marqaa qopheessantu jira. Lixii mumkin ati dhirsa kee lixii nyaachiftee akka ati amma jettu san taa'aa deemuun hin mala. Marqii qopheessituu akka itti marqitutu jira. Marqa distii dhudhuidanii gabbaatanii marqa jettaniin kanaa miti marqi Arsiidha. Gabbaatee lixii maalii itti kennitee dhiirri maalii ta'aa deemu jette sana lafaan kee baalagee ati qaacusan si wajjin hin barbaadu. Maaliif jennaan of xiqqeessuudha. Ati baalageedhaas kan si jemmar. Odoo intala arsoomaa qabaattee odoo arsummaa qabaattee odoo intala Arsii taate waan san gabbaatee laayixuyyuu ture. Marqi marqa ta'eefi miti. Akka itti marqa qopheessinu akkaataa haati keenya itti nu barsiifte akkaataa haadha teenya jala itti baranne akkaataa hawwata teenya jala itti baranne akkaataa akkaawwan teenya jala itti barannetu jira marqi. Aannan akka itti qopheessitu beekti haati teenya. Akkaawwan teenya. Aannan ta'eefi miti canaa baaldii waliin naqanii dhugan kanaa miti aannan. Aannan Arsii ejersaan qoraafamee deebi'ee foyfamee cimdhisama. Ejersaan qoraafama. Aannan dhugaatii ejersaan qoraafamee hindheessaan irra deebi'ee qoraafama. Ka Arsii. Shamtuudhaan. Isin seetanii warra marqa disti garagalchee warra ammaa Arsiin warri Arsiin biyya keessaa yoo warra biiraa dhugu taate malee yoo warra biiraa dhugu warra qabeenya qabu biiraa dhugu taate malee ummanni Arsii garaan gugurdatu. Maaliif? Lixii nyaatu ummanni Arsii. Anatu si hima baaliyyoo. Ummanni keenya Arsiin lixii ati jettu san hin nyaatu. Akka amma warra biyya Arabaa marqa marqina jettee beerri distitti garagalchiteeti lixii bishaan jala qicaa itti kennitu kana seete nu Arsii dhiisiiti warra Arsii irraa dhalate dhiisiiti. Oromoon keenya warri Tuulamaa warri keessaa distitti marqatu. Okkotee malee oyitee malee distitti marqa. Marqa Arsii maaliif beekta? Ashok shaakii. Lixii dhuubdeetiin amma dhalaan marqa marqina jettee dawlaa Arabaa keessatti distitti marqiteetiin garaa nagan irraa gaggayeetiin dhiirri akkana garaa dhiigee adeemtu macooreen isaanii daakuu didee akka ulfoofsatti hafte kana si fakkaate marqee aadaa Arsii. Durbi shamar Arsii ta biyya keessatti marqa beektu biyya alaatitti distitti marqitu. Maaliif hin fudhatamuuf ka? Marqi Arsii marqa qaba. Haga aarrii magaalli marqa san keessaa ol ba'utti marqa jettee takka garagalchitee kan nyaattu miti marqa Arsii mumkin ati lixii dhirsa kee nyaachiftee abbaa warra keetii akkas tatta'aa deemuun hin mala akka ati jette san hin jedhu anamma beekta maaliif jennaan intala Arsiiti intala Arsichaati. Akka itti nu guddifnee akka itti marqi nu beeynas akka itti daakuu marqaa qopheessinus beeyna akka itti marqa marqinus beeyna. Bulluqa walii oofanii amma distitti dhiira obaasan kanaa miti. Marqi Arsii bishaanii fi marqa walii garagalchanii miti. Kulaagaalee irree si barbaachisa. Marqa marquuf dura irree qabaatu akkaataa itti qopheessitu beeku akkaataa ibidda marqaa qopheessitu itti qopheeffatu qaba marqi Arsii. Lixiin akka ta'eetii tun ol baatee lixii dhugaa mana biyya dawlaa Arabaa keessa teettee lixii distii dhugaa gwaagolaa wajjin warra marqa gwaagolaa wajjin gwaagolee daakuun odoo garaa ciisu dhiiratti kenna. Marqi Arsii bishaanitti gannaqanii ittiin kennan. Hin beeytu marqa Arsii. Dhaabbadhu. Ummanni budaa jalaa qabi. Ummanni budaa jedhu ummanni kamtu budaa? Ummanni kamtu budaa? Yoo ati ufii keetii mataa kee kabajje baaliyyoo ani si kabaja. Yoo ati uf gadi buufte ani wanti si fuudhuuf hin jiru. Ati odoo intala Arsii kataatu taate hundeen kee Arsii kataatu taate akka itti marqa itti qopheessan waa'ee marqaa gabbaateen qaaqi.
marqi arsii bar qoriin arsiitiif oytee arsiin itti marqu marii addaan jirti. Arsiin bar oytee itti marqu mar dhadhaan kaayee siinessee awwaalee achi baasee itti marqa bar qoriin arsiin marqa itti marqu mariin urgoofti shamtu. Distiin marqitee marqa gaagolaa wajjin nyaattee akka tamma dhiirri akkas ta'aa jettisa akkasin taatu dhiirri arsii akkasii miti. Akkasii miti badoosaksitti gabbaatee waan akkanaatiin hajajan jettee lallabiin qushaasha odoon tararsii taate gabbaatee waa isan hin qaayitu. Marqi arsii maalii namatti fida maalii akkas ta'e marqi arsii marqa nyaatee maalii jette cayyoon warra qubee maqaa bulluqaana keessaniitii miti haakii arsiin. Arsiin distitti marqu marqi distiin ajaa liqii keessaan bahu midhaan marqaa bar qopheessanii filatanii garbuu biiraa filatanii qamadii adii kan aanan fakkaatu kana qopheeffataniiti findiganii shakashakanii oo'isanii eela shakilaati bira ta'anii kan isa dura naqanuu midhaan lixii irraan hin naqamu marqi aadaa keenya keessatti baaburatti yoo daayisiftu marqaa midhaan isa afoon ayixeetiin hin daayisiftu lafa jira meeshaan qodaan daakuu marqa marqatteettu adda ta'a afaan isaa hidhamee carqe akkaan meesin baza haayisootan kanaan miti shamtuuleen arsiiwin jettee asirraa ol yaatee qaayitinu kiyaar bashiir amma wallaaleeti bizines naggaadee hin beeka bara odoo beeku qaaka hin beeka sirritti beeka gandi isaa dheeraa jechuun itayye jechuun asallaa kana keessa gaddeebisee arsii wanti jedhamu warra arsii sikkoommandoo kana jedhamu marqi isaanii guutuu maqaa qabu uummata keenya ashokshaakii baaliyyoo ashokshaakii daldaltuu tiktaakaa nuun hin daldalin abbaa feetiin daldaluu dandeetta nuun arrabsin marqi keenyas maqaa qaba warra bulluqa dhuguu miti warra dhiirri keen arsiin marqi arsii keessatti dhiisiti shiroo keessatti shiruma aadii sana keessatti xiqqishuu isii kursuu gaaggola argite jennaan arsiin lubbuu qabdu fuula keessa irratti gadabbatti sirriira dhiiftee deemti. Arsiin daabboon daltolfatan xiixee bilchaatoo dide taanaan hafuuraan ulattee biraa kaati. Dubartiin waan badaa hojjette arsii biratti hin tumamti. Shamtuudhaan akka keessa warra niitiiwwan tiktooka adaba keessan godhadha uummata arsii irra nyaata arsii abbaa fedhetu irraa haasaya bara abbaa fedhetu bara haasaya bara daanyaan irraa haasaya bara nyaata arsii nyaata. Qurraaciiwwan akka keessan kanaa miti abbaa uummata arsii irraa gadi bu'i yaati arsiin laalli balaa namitti batame jibbisiisaadha korofta deemiiti adaba ati nama guddaadha yoo dhugaan arsii taate ati immoo garuu arsii miti yoo dhugaan arsii taate uummata irratti duurin uummanni gudaa wayiitu hin qabu yoo ofii gudaa qabaatte malee baaliyyoo tana jedhamtu biraan gaha sa'a faranjii kaas gubbaayyaa oolu guyyaa mara kamanatti ol hin gali ati sa'a maalummaa keetiif waan arsii qaata maal beekta waa'ee arsii irra maal itti beekta eenyu si barsiise waa'ee arsii haasa'i adaba keessan ufitti godha baaliyyoo biraan naagaa ijoolleen arsii haa dhaggeeffattu baaliyyoo qoshaashaadhaan baaliyyoo waan isiin arsii irra dalagaa baate sirri as xanaqqaqee beeka baaliyyoo waan isiin arsii kan addaan caccabsuuf waan isiin garee hidhattee haasa'aa baate isiin beekaa bara tiktaakaaf sooshaal miidiyaa mararratti bakka isiin ittiin jiran jiru of kabaji baaliyyoo inni kabaabar keessoo kabaja. Assalaamu alaikum.